Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Ashama akka mooltan sagantaan BBC Afaan Oromoo jimaata galgalaa eegaleera. Hidhattoonni 30 Benishaangulitti ajjeefamuu poolisiin hime. Barsiisaa Yuunivarsiitii Finfinnee Baaleetti hidhaman waliin rakkatu maatiin himan. Gaafuma san dhufe ani gaafa inni gara Baalee dhufe wajjin dhufe baay'ee ijoollee irratti rakkina guddaa qaba. Koloneel Gammachuu ayyaana afaarratti himanni akka hundaa'u manni murtii ajaju weellisaa Ittiiqaa Tafarii waliin turtii taasifne. Dubbii tuttuqtan dubbii galchitan uummata fiigii keessa galchitan gannu gaaffigaa turetu har'a saaraan galfanne. Dubartoota mootummaa Itoophiyaa mormuuf waajjira ministeera muummee UK dura baane jedhanis dubbisneerra. Kaanis jiru sagantaa kana ammayyuu taana isiniif dhiyeessa. Tibbana naannoo Benishaangul Gumuz godina Matakaleetti hidhattoonni konkolaataa dhaabsisuun namoota imalaa turan keessaa namoota 14 ajjeesaniiru. Namoota ajjeefaman keessaa tokko lammii biyya alaa akka ta'anis beekameera. Mootummaan tarkaanfii fudhateen hidhattoonni 30 ajjeefamuu Komishinarri Poolisii naannichaa Obbo Abdullaaziz Mohammed BBCtti himaniiru. 30 የሚሆን ሽፍታዎች እርምጃ ተወስዶባቸው ያው ኦሬዲ የሞቱ ናቸው. Shiftoonni 30 ta'an tarkaanfiin irratti fudhatamee ajjeefamuun 3 ammoo booji'amanii jiru. Godina Matakkal aanaa Daanguruu bakka jedhamtutti konkolaataa dhaabsisuun bakka rakkoo uumanittidha kun kan ta'e. Shiftoonni kunneen konkolaataa uummata fe'ee jiru dhaabsisuudhaan uummata irraan miidhaa geessisanii turani. Lammii Chaayinaa ajjeefame ilaalchisee ammoo rakkoon ture. Namichi qaamoleen nageenyaa xiqqoo ture miseensota waraanaan dabaalamee eegamaa akka deemuuf gaafatamus hin barbaadu jedhee konkolaataa uummataa sana duuka bu'ee deemeetu kan ajjeefame. Shiftoonni kunneen dargaggootuma naannichaa achumaa sassaabamanii masriidhaan leenji'anii shororkeessummaa irratti hirmaatanidha. Yeroo kanatti uummanni mataasaan qaama nageenyaa waliin ta'uudhaan isaan waliin falmachaa waan jiruuf hojii kana cimsanii itti fufuudhaan qaama nageenyaa cimsuun rakkoon akkasii irra deebiin akka hin mudanne taasisuudhaaf hojjechaa jirra. ተመሳሳይ ጥቃት እንዳይፈጽሙ መከላከል የሚቻልበት መንገድ ይህንን ስራ እየተሰራ ነው. Yuunivarsiitii Finfinneetti diinii kolleejjii barumsaa fi qorannaa sirna naamusaa jechuunis College of Education and Behavioral Studies kan turan Dr. Hussein Kadir ajjeechaa Haacaaluu hordofee kanneen to'ataman keessaati. Akaatii warraa isaanii addee Hindii Sa'iid jedhanitti Dr. Hussein Finfinneedhaa humnoota nageenyaan fuudhamanii 7 sabbatatti erga tursiifaman booda gara godina Baalee geeffamanii hidhaman. Kanaanis maatii Finfinneerraa qabatanii agaarfaa jiraachaa akka jiranii fi kanaanis rakkatu himu haati warraa isaanii. Agaarfaa Baalee agaarfatti hidhamanii mana barumsaa keessatti. Inni jiraataa turre inni agaarfaa waan jedhamu waggaa 30 ol erga agaarfaa bahee agaarfaa hin beeku. Amma ammoo deebisanii agaarfatti hidhanii. Gaafuma san dhufe ani gaafa inni gara Baalee dhufe san wajjin dhufe erga dhufe asuma jira. Baay'ee ijoollee irratti rakkina guddaa qaba. Nama guddaafillee akkasuma baay'ee ulfaata. Naannoo kana hin beeku ijoolleen guutumatti iyyuu hin beekanii dhufanii iyyuu hin beekanii anillee ergasii bahee baay'ee tokko ulfaata. Jireenyi isaa namatti ulfaata baay'ee. Abukaatoon Dr. Hussein Khalid Bashir akka BBCtti himanitti Dr. Hussein mana murtii osoo hin dhiyaatiin waajjira poolisii aanaa agaarfaatti ji'a tokkoof turuu odeeffataniiru. Ergasii mana murtii dhiyaatanii mirgi wabii eeyyamamus gadhiifamuu dhabuu dubbatu. Qabatamaan gochii akka isaan raawwatan maal akka ta'e ifatti itti himamuu baatus jeequmsa magaalaa agaarfatti du'a Haacaaluun booda uumame wal qabate isuma hojii wal qabsiisuudhaan kana dura magaalaa agaarfatti Injila Kaafaa'oo Jawaarfaa wajjin dhuftaniirtu kitaaba maddamarii qeeqxaniirtu dabalataan ammoo jeequmsa kana deeggartaniirtu waan jedhan dhimmoota akkanaa nagaafatee jira qorataan poolisii. Anis kanarratti yaada koo kenneefii jira waan jedhu natti himaniiru. Qorataan poolisii wantoota qulqulleessuu barbaada jedhu ragaa ni funaana jedhu. Bultii 15 keessatti qoratee akka dhiheessu yeroo dabalataa kenneefii ture. Sunis waan hin raawwatamneef manni murtii galmee yeroo beellama cufee jira jechuudha. Bara 2012 qaammee 5 jechuudha. Achi booda gaaffii mirga wabii akka dhiheessan itti himamee ture. Manni murtii aanaa agaarfaa iyyata dhiyaate kanarratti chaappaa poolisiitiin waan hin mirkanoofneef isinirraa fuunee galmee isinii banuu hin dandeenyu waan jedheef mormiin ka'ee ture. Sababa kanaan gaaffii mirga wabii furmaata arganne jechuudha.
Dhaggeeffattoota keenya amma oduuwwan gaggabaabsee isinitti himaa. Manni murtii aanaa magaalaa Sulultaa qondaaltota ABO kan ta'an Koloneel Gammachuu Ayyaanaa, Mikaa'el Booran, Lammii Beenyaa dabalatee namoota 10 irratti himanni akka banamu ajaje. Ajjechaa qondaala nageenyaa Buraayyuu obbo Salamuun Taaddasaan shakkamanii himanni banamuu abukaatuun isaanii obbo Tuulii Baay'isaa BBC'tti himaniiru. Ajjechaa Komishinar Salamuun wajjin wal qabatee namoota kana shakkinee jirra waan ta'eef galmee haaraa isa duraarraa adda kan ta'e qorannaa. Kanaafiyyuu qorannoo keenyas xumurree jirra. Guyyaa 15 nuuf kennamee akka dhiyeessinutti mana sirreessaa akka turanii jedhanii gaafatanii. Sagantaan fayyaa addunyaa badhaasa noobeelii nagaa bara kanaa injifachuu koreen noobeelii guyyaa irraa beeksise. Waggaa dura badhaasa kana ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed fudhachuun ni yaadatama. Boordiin filannoo biyyaalessaa xalayaa garee hooggantoota ABO lamaan irraa itti ergame qorachuu isaa ibse. Namoonni lama lamaan irraa akkasumas tokko boordicha irraa bakka bu'uun yaada furmaataa dhiyeessan irratti hundaa'uun akka murtee kennu boordicha irra beeksiseera. Naannoo Somaaleetti dhukkubsataan sammuu maatii tokko keessa namoota 4 ajjeesee 5 madeesse. Haati, abbaa fi ijoolleen isaanii lama miidhaan rageen wajjin lubbuu dhabaniiru. Shakkamaan badii kanaan shakkame yeroo ammaa poolisiin qabameera. Abbootiin alangaa naannoo Tigraayitti ergaman gaaffileen keenya deebii dhabuurraa darbee hojii keenya gidduu seenamaa jira jechuun BBC'tti himan. Namni maqaan isaa akka hin eeramne gaafate tokko akka jedhetti adda addummaa miindaa naannolee kaan waliin jiru ballachuun akkuma jiru ta'e siyaasnii fi hooggansi hojii keenya nu duraa borca jechuun komii isaanii dhiyeessaniiru. Oduuwwan birootan darbaa. Waldaan dubartoota UK jedhanii of waaman magaalaa Londanitti hiriira mormii torbee tokkoof turu kaleessarraa kaasee gaggeessaa jiraachuu himan. Sababa weerara koronaa vaayirasiin lakkoofsi keenya xiqqaatus waa yaadne galmaan gaachuu hin dadhabnu jedhu dubartoonni kunneen. Dubartoota hiriiricha irratti hirmaatan keessaa tokko kan ta'an aadde Addisaalam Dheeressaa kaayyoo hiriirichaa ilaalchisuun yaadataa biraan waliin turtii gabaabaa taasisaniiru. Hiriira kana London irratti kan gaggeessaa jiru. Fuulduree waajjira Prime Minister Boris Johnson fuuldura. Kaayyoon keessan maalidhame? Kaayyoon keenya mootummaan Abiy fulbaana 25,2013 kaasee mootummaan kun fixateera yeroo isaa kanaaf humnaan mootummaa kanarraa turuun irra hin jiru kan jirudha tokko. Lammaffaan mootummaa ce'umsaa akka Oromiyaa keessatti dhaabbatee nagaan tasgabbiin naannoo sana keessatti akka inni bu'uuf kana gaafachaa jira. Lakkoofsi keessan xiqqaadha kan fakkaatu maaliif akkas xiqqaate? Nama 6 duwwaa kan nu goonee fi reetiin vaayirasii kana ol ka'ee wanta jiruuf jennaan mootummaan kun uwweera amma nama 6 kan hafe walitti hin dhufu namni. Kanaaf heera biyya kanaa kabajuudhaan nama 6 torban tokkoof jennee murteessine jechuudha. Akkamittiin kan mormii keessan agarsiiftan? Kun maal goonee uffannaa isa mana hidhaa. Uummati keenya hidhaa keessa akka inni jiru agarsiisa jechuudha. Dura buutuun keenya warri siyaasaa mana hidhaa keessa jiru jennee kana himuudhaaf kan surree yookiin tuutaa warra mana hidhaa qaban uffanneef. Kan nuyi afaan keenya godhanne immoo Abiy Ahmediin kan durfamu mootummaan biyya sanaa afaan keenya nu hidhee jira. Mirga keenya cabsee jira. Kanaaf nuyi akka garaa keenyaatti baafnee dubbachuu hin dandeenyu, gaafachuus hin dandeenyu, namatti himachuu wallaallee jirra. Mee amma wanti isin gochaa jirtan dhiibbaan fida jettanii hin yaaddu? Jijjiirama akkamii fidattanii yaaddu? Uni mootummaa United Kingdom kan nuyi gaafannu keessa lixee nuuf loluu miti. Garuu nuyi mootummaa kana kan nuyi gaafannu maallaqa mootummaa sanaaf kennu sana irraa dhaabbuu qaba. Amma yoonaa namni dhufee isin dubbisee hin jiraa waajjira sana keessa? Waajjira sana keessaati dhufanii dubbisin malee xalayaan erginuu fi deebii nuu kennaa jiru. Hundumti keenya dubartoonni lafa jirruuti local MP keenyatti xalayaa sana akka erginuu fi already walii gallee xalayaa sun kaleessa dubbifameera. Xalayaan suni local MP bira yeroo dhaqu maal ta'a members of parliament keessatti akka inni irratti haasa'amu godhee dhiibbaa hin godha. Yeroo fudhata malee hin godha. Kana barbaachisnisa. Sababa weerara koronaa vaayirasiin filannoon Itoophiyaa erga dheeratee booda manni maree federeeshinii turtii aangoo mootummaa Itoophiyaa dheeressuun isaanii yaadatama.
Kan xumuraara geenyeerraa weellistoota sirba qabsoo yookiin warraaqsaa sirbuu beekaman keessaa tokko kan ta'e Ittiiqaa Tafarii tibbana sirba haaraa baaseera. Mata dureen sirba kanaa galma dhugaa kan jedhu yoo ta'u torbanarraa erga gadhiifame booda yuutuubii gubbaa walakkaa miiliyoonatti siqu daawwatameera. Waa'ee wallee kanaa yaadi gaarii naaf dhiyaateera kan jedhu Ittiiqaan qabiyyee wallee kanaa maalii jedhee gaafadheeraan. Dureen isaa galma dhugaa jedha. Galma dhugaa gahuudhaaf maal akka gochuu danda'amu haga danda'ame afaan aartiitiin dubbachuudhaaf yaala hin jira jedheen yaada. Sirni dhufaa darbaan Oromoo muraatii ture albee fudhatee dhufe hin qabu. Albee asitti fayyadame. Albee diinaa ta'ee kan nu mure keenyuma. Albee diinaa kaleessa nu murte suni har'as illee coba dhiiga keenya hordoftee har'as nu biraa namne waan jedhu qaba. Galma dhugaa gahuudhaaf abdii kutamuu akka hin qabne imaanaa gootota hedduu akka of harkaa qabnu imaanaa isaa baatanii abdii kutuun barbaachisaa akka hin taane waan dhaamudha. Galmi dhugaa maali? Galmi dhugaa bilisummaa Oromooti. Galmi dhugaa waan Oromoon hawwee dhabe garuu yoomiyyuu haa ta'u haa oolu haa bulu aarsaa hedduu haa gaafatu guyyaa tokko argachuu kan danda'u galmi dhugaa bilisummaa Oromooti. Bilisummaa biyya keenyaati. Kan walaloos barreesses yeedalloonis kanuma keeti. Yoom qopheessitee amma gadhiisummaaf barbaachise tarii yoo hiika wayii qabaatee dheensi gaafachaa jira. Sirbi kun guutumaa guututti kan hojjetame osoo vaayirasiin koronaa gara biyya keenyaa hin seenin ture. Yeroo walaloon kun barreeffame yeroo uummanni Wallaggaa fi Gujii komaandii poostii alagalee haalli hadhaawwan naannoo sanatti geggeeffamaa jiru sana bilisoomnus gabroomnus waliin dhaamsa jedhu kan of keessaa qabudha. Haalli amma keessa jirrus yoo ilaalte haalli Oromoon keessa jiru baay'ee yaaddessaadha. Namni duraan hidhaa ture bilisoomnee hidhaadhaa bahe nama biraa dabalatee hidhaatti duburaati.